مبارك نما ميقا طلالي أصبحي مجتي أبو إيش خيا أزان الديس أزان عديس وقاتا من خيا أنقل درباني أما أنا خيا ميرا خيا تبسات شوفن دبا إيسا درجتي غن دربتا ويتو بان وي غستي كيس جران كل شاولي منا توكو كيس جرا أما تما كنا غوتو متاس جل جروكان Garra dadu mana kete cha sai dajet. لا لا منو بالبسيستو ايش راسنا بتاجيستي جولن تيك توكي كان راون لا أما والله لازم حق دبرتوتها برباد حق دبرتين باس دبرتين مسكينة جيت مرفه نبات الهجرة إمباسي نسان إمباسي سرتي متي إمباسي حق قبي سامتي لغا ستيما نافين تانا لغا ربيان هيتشي تاني ترنو على نبابات إسكيني ولو جيفي تشرا كان نمتوف قفل عليه إجا نما تلال قفل عليه مالي مالف دوباك عبد الله عليه أكا شريعة سلامة اللي تقوقورا أي بينا ما ببلسون نقول سنتيما واحد دوتا كيف كيسا قبدي كان نقول سن نوتي حقا خينا نو بربادان جرو مبارك مسمى إمباسي سريتي متي حقا هواسا إيغان جرو خيان كونو راجي جيرامو حقا خيان راجي جيرامو والله لازم خلاص ليكم بريانا أفكنا مبارك كون يريرت نقات سيبا Lebu. هي الرافورو ده توكو جي أما سلي دلان تنيا بدي سنيك أبا ربي وان كان جزي خلق اتيادي دي ميشاتنا غدي سنتي روكا جيتو تخلق أنا بانا والله ما في جزي نمني سرسني كاسي ركومني سالان فتا أستاذ قربا سالان فتا جانا جيفدا Oromootiya gizee namni Hamza Hijab rugo bara maqaa biraa maalin jaanje kuba haasawa warran ofide malee baalagummaa haasawaan jirru gizee rabbiin bakka sana dhoysee uffata irra kaajee obboleeyyan kiyya rabbiin baraka jee sattaradhaadhaa isinin jeemi sattaradhaa jechuun bakka san dhokeeffadhaa jechuudha afaan Oromootti. bar duraan addarra turte rabbitu kabalee achi darbate dhani. Ya betul. Ada jike wallahi billah. Itu dokantu dura bapa jala zente tu dokantu achi jala dokante after. Kaballa. Astagfirullah lazim. La rabbi umama wala bakka sanitti ume yani bakka qabdu nama jechaaf jedha. An kana yaachise maanni beeyta. Kagaarrata jala haasa'inaan jedhan kana. Si baba ki job si me ya dhaggeeffadha erga rabbiin shaffane wallahi mubaarak musammaa kun hedduu wanni isaa hiccitii natti ta'ee jira ani waan kiyya waraabee akka duroo taa'ee namatti ergee abbaan silaa fuudhee miidiyaarra gallakkise sana akkamitti abbaa badii ta'a dogoggora mucaan badiin qabu mucaan amaartichi abbaan masqalaa badiin qabu dogoggora tokko hin qabneen takkanatti aboo viidiyoo namni waraabuun beetu afaan Oromoo akkana keesseeti akkana iflaagaa ammaan tana micee baasee hin goggooydee hin qortee itti micoon dogoggoraa miti jettee jirti wanni ilaala waan gabbaate ifaa bilisa irraa haasooyta waan gadi hin beekne ammoo gadi hin baasina Oromoo waan gabbaatee hawaasni horke dhoysi naan hin jeenaa kun dhoysaa bira kuttee jirti irraa hin haasawa fakkeenyaa namni godhatu hin qortee amma shaarii baasechaa jirti micoon akkana fi qabdeef waraabdi si galtee isi waraabdee silaa hiccitii tiyyatee nan eeggachuu dadhabe eenyubbaa isaan na eegan nama kanneen elma dhiiraan na eega waan kana obboleessaa hin garsiiftu jaarsa kee yoo taate malee akkamitti sabboontuu sun badii ta'uu dhabdee mucaan baanan eenyu maqaan rooyal immoo maqaan isaan riyaal moo rooyal roobeel akkamitti Robin ang sinar ke mucaa kan jala da duga rabbi wallahi Robin badin qabu itti kanname ni gaggeesi hojii isaa raawwate wallahi galatame Robin ukkubii bakkatti buusan qaban jedhani bari garee ukkubii qaban jedhani viidiyoo fuudhanii ukkubii keessa buufatu jedhani wallahi ubii waan maallaqa ubii seede kana bakka inni tuuf maallaqa ubii
Mana grupi Waa wai bar kabani angkala fidera ani lama fidera ittiin na yaadadhu jetteeni bar. Mastaashaa hunde. ansa di fide an lama fide jedhanii qubi buufatudhani mana grupi wai hidhatanii grupi telegrama wai jiredhan Tuni qubi malee bilaashee. Bareedii si kan gadda jaalala wallahi laazime waan addunyaan laalu miti seenaa tokko sinitti makuullee intala takka jechuudha. Intala takka abbaa faadha bira dhuftee ni kaanarraa buusaa jette seenaa dhugaati waan ani ijaan argeedha. Ni kaanarraa buusaa jedhanii bakka akkasitti jaarsolii walitti nammee ni kaan irraa buufamuudhaaf namni hundi walitti nammee uffata kana kaleessan bitee fi naafa baastuu jedhe jaarsi. Ni kaan irra itu irraan buusin. Uffata kana kaleessan bitee fi naafa baastuu jennaan abbaa faadharraa garagaltee gara namicha bor adhani kaan irraa buuttachi garagaltee uffata baafachuu jennaan abbaan maal jedhe ati qullaana baqattee namicha nikaasirraa buusuu jedhetti fuula garagaltee ati egaa kanuma isaati beenu nikaasirraa buusuu jedheen maaliif sini jechuu barbaade waan abbaa faadha ofii dhoffanu abbaa manaa keenya tokkitti ilaaluu qaba malee addunyaan ilaaluu hin qabu. Sini galee namni karaa kanaa sinitti dhufe wallahi billahi jibbaa malee jaalala miti kaawwatee ittiin maallaqa sirraa funaannachuuf kaawwatee ittiin bor jireenya kee sirraa funaanuuf kanaafuu akka taate ta'e nama viidiyoo naa ergu siin jedhu yeroo jarri viidiyoo naa ergi jedhanu qaama keetti ergi kunoo hanganuman bareedalaa jedhiin uffata qamisii dheeraa uffadhuuti sanaan achi inni guyyaa 2-3 booda si bira hin dhufu yoo dhuguma kanaaf dhufe yoo immoo dhuguma jaalalaaf dhufe bakka si jaallata nama viidiyoo dhorkate iyyuu hin jaallata bardhiirri. Isa jaalata namni buutee si harkee si jaalata. Inni kun bara namni laal dhugan isinitti himan. An dhugan isinitti Oromootiyya. Ilmi namaa akkasitti deemu kun ilmaan sirraa dhaluu deema. Eenyu haadha wasakarraa haadha sharmuuxarraa eenyu dhaluu fedha dhugan isinitti himaa gilxi naawra. Mee gilxi haasoynu. Ati silaa jaarsa naa ta'u. Qalbii isaa hawwachuudhaaf karaa hankee deebisuudhaaf silaa booji'uudhaaf meeshaa hankeetti ergi deemi wallahi na amani meeshaa haadha baala girraa ilmoo namni diqaalaan dalu dhugan sitti hima jaartii godhatee amanee mana kaa'ee namni jaartii amantaa qabdu jaartii kabajaa qabdu jaartii sharafa qabu ilmaan sharafa qabu irraa dhalu fedha dhaggeeffadhaa isinitti hima na amani wallahi dubbiin tana malee jirtu ani qoosan godha qoosaa keessa siiree siin haasawaan dhugan isinitti himaati wallahi. Sila haadhuma sharafa hin qabne meeshaa nama agarsiiftu ijoollee akkamiin irraa dhala yaaddi dhiirti nuti hoo waan akkam yaadnu nuti nama sharafa qabu feenu nutuu nama sharafa feenu qabdu feena dhiirtu nu caala feeti dhugan isinitti hima nurra dhiiraatu kabajaa fedha tana waan biyyitu guuturra walii galte dhiirtu ulfina feeti hayyee edaan isaan halkan guutuu warra faateen binti islaam taazana teessee dubbii gootu edaan meeshaa nama agarsiisaa bultee torbaan jiini rabbi nurra gurraachoomu jira. Nuti jiini malte jiini rabbii kun malte salaata kana salaatu baatii irraa salaanna torbaan irraa salaanna edaa meeshaa dhala Oromootii fi dhiira Oromootii kanatti nurratti dukkaneessaa jira galgalaa ganamaa aduu rabbiitii fi jira. Aboo intala tokko asirra jirti beektaa kuullee fuulli si takka mul'atee hin beeku. Abadan meeshaa uummata Oromootu isaan waan itti bulan haraam isaan itti bulanitu ji'a rabbii kana dukkaneessaa bula. Torban keenya salaata hidhannee rakaa lama yaa rabbii qiyya astaghfirullah diliiteen yaa rabbi astaghfirullah diliiteen hayyi obboleeyyan kiyya ji'a kana dhaggeeffadhaa mana siyaa isinii dhaama yoo viidiyoo ka waraabdan taate zayitii dibaa calalaa isaa sii galee akkanatti daalatti akka isan gabbaasuu namni abdii murata wallahi tadhalaa maraatu akkas se'a tadhalaa maraatu akkana jira se'a namni booda waan gabbaaftan bareechaa maaliifi akka namni dubartii biraarraa abdiin muranne wallahi lazim xiqqoo isaa calalaytu. Astaghfirullah. Wallahi dhuga baana mucaa wallahi dhuga baana sanuu waan Bukhara akkasii sana Bukhara mee namni meeshaa akkasii kamiin aboon yaaddan nuti nama kana muka tuurii nurraa achi deemte wal qixa lafaa jirra. Ay mana akkasii gabbaaftanii nuti mana laguun nurraa dhaabbachuu jirtu sababa isin meeshaa akkasii gabbaaftanii qaruuraan addattanii moo akkamii maal gabbaanyu wanna keessan meeshaa buraan burree akkasii gabbaaftanii amma dhiirti nama feetu wallahi dhiirti viidiyoo waraabaa jirti meeshaa dhalaan feenu hin fuunu akkatti hafnaa jechaa jirti hayyasiin nu fuudha obboleeyyan kiyya anaa michoo hojii maata kan argee buskuta akkasiisan faa gabbaasaa na waraabina bakka tanatti an
سلام عليكم غيرها كاميرا أنا رجل أنا ركاني واي ميشا كاغل قبل لي تنبهت دارا لا فسوم عليه